Akkam jirtu hordoftoonni toora YouTube kiyyaa turtii yeroo dheeraa booda walitti deebinee jirra. Akka walitti deebinu kan nu godhe immoo daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksisa inni baase akkaataatti bilbila keenyaatiin onlaayin goonee galmaa'uu dandeenyu isinitti agarsiisu. Isa dura garuu namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana nama fayyadatan yaadaniif viidiyoo kana sheer gochuu hin dagatinaa. Jalqabaa hanga dhumaatti nu hordofaa. Akkaataatti isin deebistanii onlaayin gootanii akkasumas ulaagaawwan jiranii fi haaldureewwan jiran tokko lama isinitti agarsiisu. Viidiyoo kana gatuma irratti daawwadhaa. Jalqaba irratti namoonni liinkii kana hin qabne yookaan immoo liinkii isatti galmaa'uu kana hin qabne telegiraam yuuzarneemii koo akkuma argaa nutti ibsi akkasumas koomentii irra isiniin kaa'a liinkicha achiin galtanii liinkicha argachuu dandeessu. So jalqaba irratti gal liinkii tuqnee keessa gallaa jechuudha. Akkuma argaa liinkicha tuqnee gaafa keessa gallu gara kanaatti nu fidaa jechuudha. So tokko lama isinitti agarsiisu. Kan inni baase beeksisa gosa sadiini. Innis maarkeetingii, paayileetii fi kaabiin kuruudha. So jalqaba irratti gaafa keessa galtanii gara peejii kanaa isin fidaa jechuudha. Hundisaayyuu tokko isaa hiikaa garaa garaa gadi qabuu fi tokko lama isinitti agarsiisu. Jalqaba irratti aircraft maintenance training school jedha. So ishee dhiisaa maaliif isheen keessa jirtu kan laallu gama pilot training marketing fi kaabiin kuruutiin gadi baasee jiru fi pilotiin dorgomuu wanti nu barbaachisaa tokko umuriin keenyi waggaa 25 ta'e 30 qaba akkasumas digirii qabaachuu qabna jechuudha. So pilot jechuudha. So pilot apply gochuu fi digirii qabaachuu qabna jechuudha. So kaabiin kuruu immoo galmaa'uuf immoo tiin keenyi yookaan tiin kutaa 12tti finnee 200 ol ta'uu qaba. Akkasumas umuriin keenyi waggaa 20 haga 25 ta'uu qaba jechuudha. So inni sadaffaa immoo maarkeetingiidha. Maarkeetingii galmaa'uuf immoo qabxiin intiransii keenya 300 ol ta'uu qaba jechuudha. So inni sigaa isteepii mataa isaa qaba. As keessaatii paaleetii fi kaabiin kuruun kun fiizikaalii fi ulfaatinaa fi dheerina namaa irratti waan daangeffamudha. Garuu immoo kan namni galmaa'uu danda'u jiraate maarkeetingiidha. Maarkeetingii jechuun egaa ulfaatinas ta'e dheerina namaa irratti kan inni ta'u. So isaaniyyuu garaa garaa qaba jechuudha. Isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf paaleetii yoo dorgomuu barbaanne bakka paaleetiitu kana fuuneetu kilikkoonni filannaa jechuudha. So ishee filannee booda isheen gara gadii yookaan immoo ishee lammaffaa irratti training program bakkeetu kana fuunee kilikkoona. So nun paaleetiin fakkeenyaaf appilaa gochaa argati ta'ee fi inni jalqaba training paaleetidha. Sana booda inni jala isaa immoo ET sponsoredha. Fakkeenyaaf kan dhaabbata kana dhagati ta'ee fi kan sponsoredii barsiisu ET irraa ka'uu qabna jechuudha. Garuu self sponsor jenne taanaan sirrii miti jechuudha. So self sponsor jechuun yoo ofii keenya sponsor ofii taanee barsiisna jechuudha. Garuu wanta kana kan baasee yeroo daandii qilleensa Itoophiyaa gati ta'ee fi ET sponsorii irra keenya jechuudha. Akkuma kana yoo paaleetii miti ta'e immoo fakkeenyaaf kaabiin kuruu ta'e immoo kaabiin kuruu irra keenya as deebinee immoo ishee lammaffaa tuqnee keessa galla. So ishees kaabiin kuruu train ET sponsor bakkeetti nafuun irra keenya jechuudha. So akkuma kana yooma maarkeetingii ta'e immoo fakkeenyaaf akkuma argaatan maarkeetingii asirra jiru. Maarkeetingii isaa arganna commercial underground service training school jedha. Ishee kilik goona. Gaafa ishee kilik goonu akkuma argaatan inni lammaffaa kun tuqnee keessa galla. School of marketing ET sponsor bakkeetti kana fuuneetu kilik goonee irra keenya jechuudha. Maarree jalqaba akkasitti immoo yaalatti hundi isaa iyyuu qabxii ittiin daangessu qaba akkasumas haala ittiin daangessu qaba. Isin kana baruu qabdu jechuudha. Akkuma jalqaba isin ittiin hime maarkeetingiitiin namoonni galmaa'uu barbaadanii qabxiin keessan qabxiin kutaa 12tti fiddan 300 ol ta'uu qaba jechuudha. Namni paaleetiitiin dorgomuu barbaadan immoo namoonni paaleetiitiin dorgomuu barbaadan immoo digirii qabaachuu qabdu jechuudha. Digirii qabaachuu qabdu. So namni kaabiin kuruutiin dorgomu immoo umuriin keessan waggaa 20 hanga 25 ta'uu qaba. Akkuma kanallee qabxiin kutaa 12tti fiddan 200 ol ta'uu qaba jechuudha. So fakkeenyaaf paaleetii isinitti agarsiisu jechuudha. So ishee jalqabaa kana akkuma argaatan paalet training school irra keenya. So ishee lammaffaa irratti deemnee maal goona ET sponsor irra keenya maaliif kan sponsor nu ta'a jiru Itoophiyaa Airline gati ta'ee fi ishee fuuneetu ET irra keenya jechuudha. So jalqabaa irratti akkuma argaatan salphaadha isheen kaanii first name guunna itti aanee middle name yookaan maqaa abbaa keenya sadaffaa irratti last name yookaan immoo akaakayyuu keenya barreessina jendarii keenya asunnee asuma akkuma argaatan kan jendarii keenya guunna jechuudha. Namarraa gootee female dheerotee middle name guunna jechuudha. So erga ishee guunnee booda physical location jedha. So location jedhee yookaan immoo siitee jedhanii so magaalaa amma keessa jiraachaa jiru kana fuuneetu guunnaa jechuudha. Itti aansee birthday jedha akka Girigoorian calendar yookaan immoo akkaataa akka warra Awurooppaatti guunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa dhalanne lakkoofsaan barreessina. Akkuma kanallee fuunee ji'a dhalannees lakkoofsaan barreessina. Waggaa dhalannees lakkoofsaan barreessina. So erga xumurree booda gara kamitti dabarra asti bararratti kan dogongoruu hin qabne kan isin guutuu qabdanii guyyaa dhaloota keessanii yookaan immoo birth certificate keessanii yookaan waraqaa guyyaa dhaloota keessanii isa baafattan faana wal fakkaachuu qaba. Barri dhaloota keessanii inni asirratti guutan jechuudha.
isa faana wal fakkaachuu qaba. Akkasumallee waraqaa eenyummaa keessanii faana jechuudha. So inni itti aanu immoo foon nambaridha. Foon nambarii keenya yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa aktiivii ta'e yookaan banaa kan ta'e asirratti guunna. So itti aanee booda immoo other phone number yookaan optionalidha. So jechuun immoo lakkoofsa bilbilaa keenya ni jalqaba galchinee yoo akka carraa bootu didee isa lammaffaa irratti akka nu guunnu barbaadu jechuudha. So bilbila siimii lammaffaa yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa lammaffaa qabaattan asirratti guutaa darba lamaan isaa ta'uu namaa ta'e gaariidha. So naashinaalitii Itoophiyaa mini dabarra. Maaliif namoonni lammii birataa as keessa jiru ta'ee yaadu garuu namoonni Itoophiyaa haala hin taane naashinaalitii keessan biyya keessan irra kaa'attu garuu namoonni waraqaa guyyaa dhaloota Itoophiyaa qabdan immoo Itoophiyaa irra kaa'attu. So personal email jedha yookaan immoo emailii keessan gashitu jirratti emailii dhuunfaa keessanii fuutanii asirratti gashitu jechuudha. Bakka kanarratti emailii dhuunfaa keessanii gashitu where did you get the announcement jedha. So kan ammoo informationii waa'ee kanaa eessaa akka dhageessa isin gaafata jechuudha. So ishee immoo akkuma argartan kana social media platform jedha, event announcement, radio announcement, newspaper ምናምን jedha. So family friend ምናምን jedha. as keessaa barbaada dhageessu jechuudha. Informationii kana eessaa akka dhageessan gashitu jechuudha. So zimmettanii tokko isaa dandeessu. Educational background jedha. So kan jechuun egaa akkuma argartanii jalqabmaa isiniin jedhee paaleetii dorgomuu fi digirii fi isaa ol isin barbaachisan jedhe. Maarkeetingiin immoo isaa qabxiin kutaa 12 keenyaa 300 ol ta'uu qaba inni. Akkasumas kaabin kuruunis immoo isaa qabxiin kutaa 12tti finne 200 ta'uu qaba. Umuriin keenya immoo 20tiin gadi deebisanii ta'uu qaba inni. So akkuma argartan kana egaa hundi isaayyuu ulaagaa mataa isaa qaban jire. Akkuma argartan kana fakkeenyaaf otoo paaleetii ta'e irra ta'e maal goona bakka first degree graduate bakka itti dhuunee booda dabarraa jechuudha. Akkuma argartan egaa isheen itti aantumaa itti field of study dha. Field of study sanarratti maal gootu fakkeenyaaf digirii qabna. Digirii wanti barannee qabnu sun immoo isaa itti meebii teaching ta'uu danda'a. Itti meebii engineering ta'uu danda'a. So wanta qo'annee digirii qabanne sana maal goona yookaan field ittiin barannee digirii irratti arganne sana fuudheetu asirratti barreessinaa jechuudha. Yoo ammoo kutaa 12 ta'e immoo kaabin guruu ta'e immoo 12 marra keenyatu ishee kana fuuneetu grade 12 complete inni dabaraa jechuudha. Maaliif kutaa 12 finnee malee digirii hin qabnu gatiif jechuudha. So akkaataa kanatti dabartu jechuudha isinachi. Erga ishee dabaltanii booda immoo choose files bakkeetti yookaan number files kuusin ayin kuni yookaan isheen tokko faa kun ishee jalqabartu kuni arginuutu kabalee ID fakkeenyaaf waraqaa eenyummaa kan gandaa fuutaniitu asirratti gashitu footoo kaastanii yookaan immoo iskaan gootanii iskaanii yoo qopheessanii ta'e iskaanii isa gashitu yoo footoo ta'e immoo footoo isa gashitu jechuudha. Jalqaba irratti waraqaa eenyummaa jechuudha. So itti immoo kan jiru educational certificate dha. Inda birth certificate dha. So isheen immoo isa waraqaa ragaa barnoota keenyaa fi akkasumas ragaa guyyaa dhalootaa keenyaadha. So educational certificate jechuun yoo fakkeenyaaf kaabin guruutiin galmooftan ta'e intiraansii keessan footoo kaastanii gashitu jechuudha. Akkuma birth certificate akkuma kana gashitu. So itti aanee immoo ishee lamaan ishee gashitu jechuudha. So ishee gashitanii booda namoonni immoo carraa paalitiin appilaa gootan immoo isa tiimpoo keessan jechuudha. Kan digirii akkasiin qabaatan kan ibsan gootanii footoo kaastanii asiin ergitu jechuudha. Fakkeenyaaf isin agarsiisu akkaataa ittiin ergitan. Choose file bakkeetti kan dhuftanii kilik gootanii keessa galtu jechuudha. So gas keessaatii wanta gaafatan fudhanii adda gootu jechuudha kanatti. Adda gootanii keessaa baatu erga ishee gashitanii lamaan shakkisanii boofitanii booda immoo akkuma argartanii wanta kana erga seeraan guutanii booda malee sabmiit akka hin jenne maaliif wanta kana too dogongortanii guutanii sabmiitatanii booda rakkisaa akka ta'e before submitting your application please read carefully the below notes jedha. So akkuma argartan kana erga wanta kana dogootanii booda otoo submitting godhini seeraan guutaa jedhe fakkeenyaaf wanta guunne hunda isaa argachee goone booda maal goona bakka submitatu kana fuunee kilik goona akkaataa kanatti apply gochuu dandeenya jechuudha. Maal eegasiin akkaataa kanaa salphaatti gochuu dandeessu. Wanti gaaffii ta'uu isin itti jiraate immoo koomentiira naagaa akkasumas namoonni akkasiniif guutuu jiraate immoo koomentiiras naagaa username kochii isin ergaa inni guutuu danda'a jechuudha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu nagatina. Viidiyoon kun fayyadattanii namoota heddaniif immoo viidiyoo kana share gochuu nagatina. Galatooma.